Refi Gachanni Oromo waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti waraana murna bilxigannaa hedduu fixuu yoo beeksisu. Gootonni ilmaan warqituu ammoo Wallootti weerara humnooti nafxanyaa isaan irratti labsan ofirraa qolachaa ilmaan Minilikin jabeessanii adabaa jiraachuun beekame. Shawaa Roobiititti kan argamu hospitaalli Madoo fi Reenfa Faannoon dhiphatee jiraachuun himame. Gootonni Walloo lola guyyaa kaleessaa kanaan meeshaalee waraanaa Faannoo irraa boojuun himameetii jira. Bal'ina odeessaa kanneen qindeeffannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatetti Faannoon Amaaraa masjiida gubee barbadeessuun jibbiinsa amantaa fi saba Walloo irraa qabu ifatti mul'ise. Waraanni bilxigannaa ammoo kantiibaa Haroo Wancii duraanii obbo Soloman Taayee jedhamu ajjeesuun himame. Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa eebila 19/2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Refi Gachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti waraana murna bilxigannaa hedduu fixuu yoo beeksisu. Gootonni ilmaan warqituu ammoo Wallootti weerara humnooti nafxanyaa isaan irratti labsan ofirraa qolachaa ilmaan Minilikin jabeessanii adabaa jiraachuun beekame. Shawaa Roobiititti kan argamu hospitaalli Madoo fi Reenfa Faannoon dhiphatee jiraachuun himame. Gootonni Walloo lola guyyaa kaleessaa kanaan meeshaalee waraanaa Faannoo irraa booji'uun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana murna bilxigannaa kan duula farra riphee lolaa jechuun yeroo ammaa uummata Oromoo irratti yakka sanyii dagoogaa labsee jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiruun Oromiyaa kibbaa fi giddu galeessaatti waraana mootummaa hedduu fixuu himee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa Cibraan Maddaal Boodaa aanaa Birbirsa Kojawaa seenuudhaan lola waraana murna bilxigannaa waliin taasiseen 12 battalatti yommuu ajjeesu 9 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu himee jira. Akkasumas nama maqaan isaa Godaanaa Gannaalee Duubee jedhamus hidhannoo guutuu waliin qabuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhiyeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AK5 irraa eeggatuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii baa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo iddoo addaa Biyyee Diimtuu jedhamtutti tarkaanfii waraana bilxigannaa irratti fudhateen loltuu 6 battalatti ajjeesee 5 ammoo madeessee jiraachuun himame. Ittuma fufuun Cibraan Odaa Doolaa aanaa Waadaraa magaalaa aanaa Waadaraa seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota bilxigannaa 8 battalatti ajjeesee 6 ol madeessee jiraachuu dabaluun ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun Cibraan Laga Dambii aanaa Aagaa Waayyuu Burii Karroo iddoo addaa Aadee jedhamutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 7 ajjeesee 12 ammoo madeessee jiraachuu himeera. Ittuma fufuun Cibraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Booruu ganda Carii Baqaqaa keessatti tarkaanfii fudhateen loltuu PP 4 battalatti ajjeesee 6 madeessuun meeshaa kilaashii tokko irraa eegee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Oona Hidha Bootee keessa socho'u Cibraan Dhaloota Taaddee Birruu waraana bilxigannaaf kanneen waraanicha tumsuuf naannoo Laattii bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 50 du'aan adabee jiraachuu ifoomseera. Haleellama kanaan wal qabatee mootummaan bilxigannaa waraana isaa kanneen ajjeefamaniif madoo bakkichaa paatroolii 7 kaafachuu isaa barameera. Mootummaan bilxigannaa humna isaa bakkichatti miidhame dandamachiisuuf waraana dabalataa gara sitti ergaa turuunis beekamee jira.
mootummaan Abiy Ahmed kan yeroo ammaa baatii tokko jidduutti waboo balleessuuf dhaadate duula Oromiyaa irratti labsuun bobbee yeroo ammaa milkii malee deebi'aa jiraachuu irrayyuu waraanni isaa hedduun waboon ajjeefamaa jiraachuu maddeen keessoo bilxigannaa saaxilaatii jiru. Gootonni ilmaan warqituu ammoo wallootti weerara humnooti nafxanyaa isaan irratti labsan ofirraa qolachaa ilmaan Minilik jabeessanii adabaa jiraachuun beekame. Shawaa Roobiititti kan argamu hospitaalli madoo fi reenfaa faannootiin dhiphatee jiraachuun himamee jira. Gootonni walloo lola guyyaa kaleessaa kanaan meeshaalee waraanaa faannoo irraa boojuu isaanis beekameeti jira. Shawaa Roobiititti kan argamu hospitaalli Zuutii madoo faannoo hedduminaan keessummeessuu waan dadhabeef madoon faannoo baay'inaan gara hospitaala Shoolaa Meedaa fi Dabrasiinaatti dabarfamaa jiraachuun mirkanaa'e. Gootonni walloo lola guyyaa kaleessaa kanaan humnoota finxaaliyyaa Amaaraa waliin geggeessaniin gootummaa isaanii irra deebiin mirkaneessanii jiru. Qawwee garaagaraa 70 olii fi isnaayiperii 6 akkasumas rasaasa diinarraa kan hiikkatan gootonni ilmaan warqituu naannawaa sanatti bobbaafamanii kan turan humnoota faannoo haalaan adabuun ofirraa qolachuun isaanii beekamee jira. Humni faannoo afaan Shawaa Roobiitii fi Dabra Biraan irraa lubbuu isaanii baraaruuf baqatanii jiraachuunis beekameeti jira. Gariin milishaa faannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti waraana banuuf tibbana ifatti dhaadataa kan ture. Viidiyoon kariin kun osoo Oromoon Walloo as nu cina jiru wanti Wallaggaa dhaqnuuf hin jiru isuma nu cina jiru kanaaf ofaa qopheessinu jechuun ittiin dhaadatuu fi hokkara kakaasus fuula miidiyaalee hawaasummaa irratti naanna'aa jira. Odeeffannoo kaleessa gara Wallootti arganneen yeroo ammaa immoo humni kun lola qindaawaa Oromoo Walloo irratti labsus osoo hin milkaa'in hafee jira. Guyyaa kaleessa lola aanaa Jillee Dhommuugaa iddoo Kollaash jedhamutti gariin milishaa faannoo Amaaraa daguutti uummata irratti banee kanaan dhalattoonni Oromoo 7 rasaasaan rukutamaniiti jiru. Isaan rukutaman keessaa namni tokko lubbuun darbus jiraataan gandichaa himee jira. Humni kun waraana kaleessa eegalee kana bas itti fufee jira. Kallattii afuriin qe'ee Oromoo Walloo weeraree lola jabaa irratti banee jiraachuu jiraataan aanaa Jillee Dhommuugaa kan biraan ibsanii jiru. Ganda wasan qurqur iddoo gaara ganda qarree jedhamutti lola jabaa keessa jirra jedhan namni kun. Lola kaleessaatiin Oromoota Walloorraa namoonni 3 wareegamuu odeeffannoon garasiinuu qaqqabe kan mul'isu ta'us lola qindaawaa kallattii afuriin isaan irratti banamee ofirraa qolachaa jiraachuu isaaniin himamee jira. Guyyaa kaleessa lola ganda Kollaash jedhamutti banameen waloon qolachuuf yeroo yaallutti bulchiinsa godinaa fi aanaa lolli ammaan booda isin irratti banamu hin jiru. Yoo lola kan banante mootummaa federaalaatu isin irraa qolata jechuun uummanni akka of dagatu godhaniiru. Kan hordofee humnoonni Amaaraa halkanidhaa bakka qabatanii buluun kaleessa bifa qindaa'een weeraraniiru jedhan. Uummanni waliif birmatee lola isarratti baname waloon akka hin qoranneef kaabinoonni godinichaa danqaa jiraachuu rakkoon mudate hammeesseera jedhu. Namoota waliif birmachuuf lafa fagoo qaxxaamuranii gara iddoo lolaatti imalan qaamni mootummaa karaatti danqaa jiraachuu fi meeshaa raayikuuf doorsisuu himan. Gama biroon kallattii daangaa Affaariinis lolli jabaan uummata aanaa baatee irratti banamee jiraachuu himu jiraataan godinaa kun. Gariin milishaa faannoo Amaaraa kallattii hundaan biyyattii goolaa jiruu fi uummanni nagaan qeessaan rakka hin jiraanne taasisaa jiru kun ifatti mootummaa naannichaa fi abbootii qabeenyaa fi dhaabolee siyaasaa naannoo Amaaraa bu'uureeffataniin kan deeggaramu wayita ta'u torbaniin humna milishaa leenjisee bobbaasuu itti fufee jira. Humni kun gocha suukkanneessaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru cinaatti eenyuma Shawaa Baatti milishaa Oromiyaa 30 ta'an Horroo Guduruu Wallaggaatti ammoo humna poolisii federaalaa fi caasaa mootummaa naannoo 39 ta'an fixuu gabaasnee turre. Asoomalee hanga yoonaatti sochii garee milishaa kanaa dhaabsisuuf gama mootummaa federaalaatiinis ta'e kan naannoliin tarkaanfiin qabatamaan fudhatamee hin jiru. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Baateetti faannoon Amaaraa masgiida gubee barbadeessuun jibbiinsa amantaa fi sabaa Walloorraa qabu ifatti mul'ise. Mootummaan naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa irraa eegalee lola guddaa Oromoo Walloo irratti banee jiraachuun dhaga'ame. Yeroo ammaa kanas Walloo aanaa Jillee Dhommuugaa ganda wasan qurquruu fi aanaa Baatee ganda Sallaaxee Qilaa bakka jedhamutti lolli guddaan deemaa jiraachuun maddeen eeranii jiru.
lola Oromoo Walloo irratti banee kanaan faannoon Amaaraa aanaa baatee bakka qilaa Jaanjiroo jedhamutti maziira gubuun nama tokko ajjeesanii namoota hedduu madeessuun isaanii beekameera. Lola kanaan hanga ammaatti jilleetti namni 7 kan madaa'e yoo ta'u namni 2 du'ee jiraachuu odeeffanneerra. Lola baatee irratti gaggeeffamaa jiruun immoo ganama kana namni 2 madaa'ee jiraachuu maddeen himaniiru. Bulchiinsa naannoo Amaaraa faannoo poolisii humna addaa fi milishaa hidhachiisuun bifa qindaa'een qonnaan bulaa Wallootti duulchisee jiraachuun baramee jira. Waraanni Bilxiginnaa immoo kantiibaa Haroo Wancii duraanii obbo Solomoon Taayyee jedhamu ajjeesuun himame. Shawaa Lixaa aanaa Wanciitti kantiibaa Haroo Wancii duraanii obbo Solomoon Taayyee muudama haaraa fudhachuu didde jechuun waraanni mootummaa Eebila 16 2022 galgala qabanii kaleessa jechuun Eebila 17 2022 kaampii waraanaa isaanii keessatti ajjeesuu isaanii odeessi gama sana nu qaqqabe ni ifoomsa. Obbo Solomoon kan ajjeefame sababa muudama haaraa hin fudhadhu jedhe qofaaf ta'uun beekamee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhamuun bobbaafaman godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandaan Diidii Qilxuu Caffee jedhamutti namoota nagaashan gara jabeenyaan ajjeesuu maddeen keenya garasii himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen Abdul Jalil Adam, Muhammad Dhiyeessaa, Muluu Kaabaa, Kinfaayee Tafarraa fi Shaafee Kamisoo kanneen jedhaman yoo ta'an badii tokko malee mana isaanii keessaa baasanii rasaasaan ajjeesuun beekamee jira. Kamaddeen keenya himanitti namoonni ajjeefaman kunneen namoota siyaasa keessaa qooda hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan yoo ta'an maqaa shanii nyaachiftan jedhuun haala suukanneessaan ajjeesan jedhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.